السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هركفوني ترتني فيا كيسني نجا كيسني ولا جراتني. فيديو كان أرجع والله بقيت فقرانا نياته بقيت كل كلنا بيت أجزين والله لازم مالي في علمني كوني الدنيا كوني أكشن dawaara taateen beeku namni ilmi namaa jechuudha. Addunyaan dawaaraadha jechuudha. Isa kaleessa hammaaree nyaatu hammaaree nama laatutu har'a nyaatu dhabee beelaan dhumaa jira jechuudha. Maaliifi bakkatti kanafu ilma namaa otoo hin ta'in rabbii tokkichaa jechuudha. Rabbii tokkicha sana uumetu bakkatti hafaadha. Ilmi namaa bakkatti hafaa miti. Addunyaan kun bakkatti naftu jechuudha. naannoti jechuudha. Maaliif warri makiinaa qabanillee makiinaa isaaniitti hafnasee warri qabeenyaa isaanii hundi isaanii isaan harka jiru kuni birrii isaanii kanatti mana isaanii kanatti makiinaa isaanii kanatti qabeenya isaanii kanatti waan ha'abatanii hafuun isaanitti fakkaata. Hundumtuu hin deemu. Wallaahi wanti hin deemu jiru. Wanti asirratti hafu rabbi tokkicha san uume. Hundi hin deema ilmi namaa jechuudha. Dabaree eeggatamaa. Maaliifi dullaan arabichi kun dullaa ittiin mucaa kana tunu gizeen argee dhugaa rabbii baay'ee tokko bakka. Wallaahi sin nan boo'ee jechuudha. Wallaahi nama boosisa yoo argitan jechuudha. Maaliifi lafti kun sa'aatii kana gubaa garmaleedha. Uumamti kun amma kushinaa keessaa gadi baanee jaraaf nyaata geessinee madeemnutti wallaahi dafqee nu keessaa yaa'u jechuudha. Maaliifi ilmoon dhiiraa immoo akka dubartii miti jechuudha. Wallaahi namni garaa isaaniif laafullee hin jiru jechuudha. Kun barahaa kana keessatti akka kanaan dullaa amma kanaanii qaalichi kun arabichi kun kan inni tumaa jiru mucaa kana jechuudha. Mucaan kun akka jedhetti seera qabeessaan dhufee gizeen dhufuu fuudhanii barahaa keessa na buusee barahaa keessa na geessanii sumayyuu haa ta'u ishii jedhee dalagadhadheen biyyaa bahee jennaanii damooza na uwwataa nyaata naa fidii nyaata hin qabuun jedhee hinnaan kennu hinna tumaa yeroo hundaa jedhee gizee hundaa haninni reebuu fi gaafa isaaf kamuu kaameraa banatee silkii oskatee kaatee jechuudha. Kaatee kaameraa ofitti qabee jechuudha. Akka namichi yeroo hunda tumu beekaayitii jechuudha. Ufumaa waraabbatee jechuudha. Kaatee qadda'atee jechuudha. Akkasitti lafa kaayee oskee qaallichi kun amma birrii konaa fidii hin kennuufi nyaata naa kennii nyaata naa fidii hin fiduufi waan tokko yoo ani naa fidii jedhe kunoo reebbitaadha uleedha arrabaadha. Akkuma isin argitan kana jedhee seera qabeessaan dhufeera malee intinii miti jedhee basboora konaa kennii basboora kos na barbaachisa waan jedhe basboora maal qabdaa naan jedha kan inni jedhee jechuudha. Eeshi nyaata naa fidii hin fidu jedha birri damooza konaa kennii hin kennu jedha akka kanatti rakkadhee ani immoo achi deemuuf immoo basboora na barbaachisa basboorroo hin jiraanne immoo garatti jechuudha dalagadhu hin qabu. Basboora koo na uwwateen na rakkisaa jira kan inni jedhee jechuudha. Wallaahi waan akkasumatti hafnuu isaanitti fakkaata. Naannee dhufa hundumtuu wanti addeetti hafu hin jiru. Dhugaa rabbi ijoollee meeqa akkasitti amma mucaan inni gadda du'ee jedhan kun arabumatu duubaatiin ajjeesee jechaa jiru. Aduun kun isaan ajjeesee barahaa kana keessatti aduu balaa buute kana aduunsaa jechuudha. Kana dandamatanii deebiyaa baanii jedhanii yoo akka kanatti immoo akka harree uleen itti rukutamu harreefuun malu ilma namaa mitiiti. Uleen dullaan namichitti kun itti reebu jechuudha. Dhugaa rabbi. Mucaan kun amma ofirraa dha'uu dadhabee miti. Maaliifi manaa bahee of jijjiiruuf malee waa biraa keessa galuuf miti jechuudha. Kanaaf dhaabatee tumamaa fi jechuudha. As darbata achi darbata aqee makiinaa bana waan inni gochaa jiru wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Maaliif gaafa kun qadda'amee amma tuktukii irra gadi gadhiisamu hundumtuu sheer godhee
nama baay'ee bira ga'ee irraa namni baay'een bilbilanii dubbataa jiru jechuudha. Gaafatanii bilbilanii gaafa gaafatanii maaliif jennaanii kunoo nyaatas naa fidaa hin jiru. Basboora koo immoo na barbaachisa basboora naa kenni jennaanis basboora naa kennuu didee akkasitti rakkachaa jira. Gubaa kana keessatti rakkachaa jira. Gaala eegaa jira. Gaala kana jalatti akkasitti rakkachaa jira. Bakka hin jiru barahaadha kan inni jedhee jechuudha. Kanatti natuma yeroo hunda na arrabsa na reeba. Reebbitii maanii waa tokko yoo dubbadhu kan inni jedhee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii maaliifi tokko tokko kan rabbiin hin sodaanne subhaanallah. Rabbiin wallaahi al'aazim kan rabbii isaan sodaanne namni ilmoo of jalaa qabu akkanatti ilma namaa dullaa akka kanaa tumuu jechuun laphee akkamitti kenne rabbiin wallaahi isa dhugaati. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi. Afaanatti cagadamne akka cidii alhamdulillah keenya carraa keenya lamaal goonamti hundayyuu. Inni mucaan inni kun immoo akkuma argitanii inni kaan hin reebamee jedha inni kaan hin kufee jedha innillee Dubaayii kana keessattidha. Mana innillee yaala argatee jira. Afaan isaa hin dubbatu waan tokko hin jedhu jechaa jiru. Egaa akkatti ba'anii malee akkatti galan hin beekanii. Kolfanii manaa ba'uu malee akkatti deebanii biyya ofiitti naanna'an immoo rabbiitu beeka. Amma kuni dalagachuuf akkuma namaa tokko innillee manaa ba'e yoo manaa ba'utti inni kaan hin kufee inni kaan hin reebamee jedha. Hin dubbatu hin himatu azim jedhee mana malaalaa malee waan tokko hin dubbatu kun akkuma argitanii. Kaartoonni tokko of jala buusee taa'aa jira. Achitti nyaata itti geessanii nyaata sanallee fudhatu bishaan sanallee fudhatu bishaanillee itti geessanii. Booda irratti gargaarsa uummanni sheer godhee mana akiimii geeshanii jiru. Fe'ii rabbiitiin kunillee hin fayya jennee yaadna. Wallaahi hin ulfaata hundumtuu wallaahi hin ulfaata. Amma ijoolleen as keessatti ijoollee baay'eetu gubaa kana dadhabee rakkataa jira jechuudha. Ijoollee baay'eetu dhukkubsataa jira. Gizee biyyarraati akkuma waan bashannanan fakkaata. Gizee as ga'an immoo nama meeqan hin dandeenye tokkoma barana kana akkuma argitanii bakka ciisetti du'ee jechuudha. Waliin isaan beekamu maal isaa hin beekamu akkuma rafee sanatti achitti du'ee jechuudha. Ijoolleen keenya dhagaanii mana yaa'anii as keessatti illee rakkataa jiru. Gubaan isa akkaamiti bakki isaan kiyyeessan immoo humnaa olii dalagaa isaan hojjechiisanii humnaa olii dalagaa waan laaftuu miti as keessallee jechuudha. Ijoolleen akka kanaan gara keemeetti walitti qabamtee as keessatti illee rakkachaa jirti. Ijoollee baay'eetu rakkataa jira. Mucaan inni Tigiree tokko gadda kana viidiyoo waraabee gadhiisee baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi. Akka dunkaanaa bu'ee keessatti achitti walitti affanamanii walirra ciciisuu aduun aduudha. Gubaa balaan buutee kana akkasitti rakkachaa jiru. Dalagaan jira jedhanii ijoollee achi as yaasanii as keessatti immoo fidanii rakkisaa jiru. Dalagaa ittiin kennanii dalagaa yoo itti kennan immoo dalagaa isa humna isaanii oliiti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi rabbiin garbummaa kana ga'e jedhee nurra haa dhaabu. Biyya ofii keessattis kabajaa hin jiru. Biyya namaa keessattis kabajaa hin jiru. Amma yoomitti nu dhidhiitamname yaa rabbi wallaahi amma yoomitti dhidhiitama ilmi namaa dhugaa rabbi wallaahi amma yoomitti. Kun amma akka paspoorri isaa kennamuuf gaaffii gochaa jiru. Inshaa Allah rabbiin achi jalaallee isaa baasu mucaa kanallee harkaatii harka zaalimaati rabbii isaa baasu. Tokko tokko namaan naatu lapheen ishee dhakaadha. Wallaahi rabbiin kana keessaa isaa haa baasu. Akki kana dararamanii ijoolleen rakkataa jiru. Inni kaan immoo bishaan irra kutee dhufee naa darbiti jedhee akka kanaa ifatti hin baane akkatti as ba'uu dhabee rakkatu jira. Kunillee amma tokko basbooras qaba. Giddiitiin laphee dhahatee irraa fuusachuu danda'a. Warra basboora hin qabne immoo rakkina cimaa keessa kan jiru. Yoo barbaadan birrii kennuufi yoo barbaadan dhowwatu yoo barbaadan hin ari'uu akkuma barbaadanitti dhidhiitanii jiraachisaa jiru jechuudha. Rakkinatu biyyaa baasee kan hunda nama godha. Maal bonare yaa rabbi biyyiin keenya akkuma nama
akkuma biyya namaa kana yoon bilisoomtee akkuma namaa kana biyya namaa kana yoon guddattee ilmoon namaa gattaa'ee biyya isaa keessatti kabaja godhatee dalagatu guyyaan sun yoomii laata wallaahi laazim guyyaan sun yoomii laata yoom akkuma biyya namaa guddattee biyyattiin kun akkuma namaa namnillee gattaa'ee biyya isaa keessatti kabajaa godhatee dalagatu wallaahi dhufee biyya namaa keessatti dhidhiitamee inni kaan lubbuu dhabee inni kaan caccabee inni kaan miidhame akkasitti rakkataa jira. Rabbiin kana keessaa nu haa baasu wallaahi rabbiin hin danda'a inshaa Allah.